Ashamaar kafunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diaspora Miidiyaadha. Oromoo Diaspora Miidiyaa guyyaa har'aan keessummoota qabadheenyaa keessummoonni koo ilmaan Oromoo kan ta'ani qeerroo dhalootaan immoo naannoo godina Jimmaa kan ta'ani Abbaa Waloo yookiis immoo Waloo barreessuudhaan kan beekamu fi miseensa Poolisii Oromiyaa kan jiru Abdii Geetaachoo haruma fakkaatuun immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo fi waliin ta'ee Jaalataa Lammii amma kan na waliin jiru Jaalataa Lammii osoo hin taane amma Abdii Geetaachootu na waliin jiru hariira gara boodaarra yoo milkate gara dhumaarratti immoo egaa kan Jaalataa Lammiis join godhuudha. Abiyyi rakkoo teekinkaa wayiitu jiran se'a mee warri nu daawwatan nagaa gaafadhu yoo fala dhabe garuu cibneetti fiduudhaaf dirqamna. Abdii sagaleen dhaga'amaa laata? Ayyan daawwattoota keenyaa rakkoo teeknikaan mudachaa jiruuf of koltiin isin gaafadhaa. Egaan akkuma rakkoo teeknikaa kana furreen kan isinitti deebinu ta'a. Tortiin keessan waliin haa ta'u. Anitichaa guddataatii keessumoonni kommoo Abdii Geetaachoo miseensa Poolisii Oromiyaa kan tureef yeroo ammaa kana immoo jiraataa Godina Jimmaa kan ta'e akkasuma immoo Waloo barreessuudhaan kan beekamu keessummaan keenya lammaffaa immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo yookiis waboo kan ture Weellisaa Jaalataa Lammiiti. Rakkoo teeknikaan mudatuuf of koltiin isin gaafadhaa. Meegaa haaluma isaan keessa jiran irraa kan ka'e ta'uu mala mee xiqqoo ishee weelluu kana dhaggeeffannee rakkoo teeknikaa keenya yoo furree walitti deebinaa yoo ta'uu baates kallattii bakamiin yaalla. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u nuuf kolchaa. Sobdu boonse teessise biyyoo fi haadha kan guddistu deesse maaliyaan asii fuutee jallistee kan teesse seenaa qabda duraan dhageesse goota horaa yoo uumaan eebbise maaliif sobni sobdu boonse teessise biyyoo fi haadha kan guddistu deesse maaliyaan asii fuutee jallistee kan teesse seenaa qabda duraan dhageesse. Roorroon biyya dhaale. Acheen yoo girjatu
maaliif birmatu maaliif masakkaate Jimmaan kan irratti biyya goota eega waaqa duubaan bu'ee diinarii dhaabe kalee baasa booree duubetti nadiine yoo faarsan dhageenye goota biyyaa fuufe namuun qalbeeffanne. Yaadana jagaftee dhaggeeffatamaa seenaa goota Jimmaa irraa hawaasi himaa goota hedduu darbee biyyaa fofooree daagannaa lammiin koo iji seenaa arge garaa fi goobsachuuf kan sabaaf waan goone uumaan namaa laguu jedhee gaagaadhoole misbaa'uu shamsaddiin hanguma satamaa yoona soo jiraate mannuu jedha amma raggaa saalman Jimmaa gootaa sagaleessa diina malkaa doonii jireenya tambeessa leenjichaan maajamaan tamaan yaa goota koo Haji asani shafi goota Jimmaa sin dhoksani dhaloota hanima lallagaa seenii obsaanii baraawudii goota mannee olaanee qabsoosii aadaa dhalootatti murtii murtii murtii. Biyya fi haadha kan guddistu deesse maal yaadna si fuutee jaallisnee kan deesse seenaa qabdaa duraan dhageesse goota horaa jedhumaan eebbise maaliif sobni sobduu goomsee teessise biyya fi haadha kan guddistu deesse maal yaadna si fuutee jaallisnee kan deesse seenaa qabdaa duraan dhageesse. Sodaatanii beesuuman falmatanii mooya galumaa morminaa ta'e waamiidhe doolimuuf mana galumaa morminaa ta'e waamiidhe doolimuuf mana dorgootatu garmaama dangaasaa eeggatee gootummaadhaan beekama sigmootti dhalatee guddate hafuura kee dhabee maalu Gotaan sigma maaltu si nyaate hafuura kee dhabee maalu gotaan sigma maaltu si nyaate. Sinkomatiin harmeen afaan keessaa taate achiin daawwii baanaan qorrii kee dhaamutte maaf dhaamutti ayyoon eenyutu raa baase ilmaan osoo qabdu kan Oromiyaan teesse garaa fi qubsachuuf kan sabaaf waan goone uumaan namaa laguu jedhee gaagaadhoole misbaa'uu shamsaddiin hanguma sattamaa yoona soo jiraate mannuu jedha ammaa.
Dasalma Jimmaa Goottaa Sagabeessa Diina malkaa dhowwee jireenya tambeessaa. Ayyeen daawwattoota keenya egaa rakkoo teeknikaan mudachaa jiruuf of koltii isin gaafannaa amma egaa abdiinis dhufeera waan ta'eedhaaf kallattiidhaan maree keenya kan eegalu ta'a. Egaa sirbii armaan duratti dhageessanii kan Jaalataa Lammiiti. Jaalataa Lammiis egaa yoo neetwoorkiin yookiis konneekshiniin isaan mijateef gara boodaarra dhufuudhaan maree bal'oo taasisuudhaaf jira. Maree keenya keessatti immoo keessumaa yeroo ammaa kana haala Oromiyaan keessa jirtu keessatti jiraattonni naannoo Jimmaa yookiin immoo dhalootaan naannoo Jimmaa ta'an yeroo ammaa kana haala maalii keessa jiru isa jedhu irratti kan marii taasisnu ta'a. Isa kana kan filannoo godhannee fi inni guddaan yeroo adda addaa Ministeerri muummee biyya Itoophiyaadha. Dr.Abiyyi Ahmed ta'uu waliin wal qabsiisee namoonni yeroo adda addaa waan tokko lama yogguu kaasan agarra. Kana bu'uura godhannee egaa dargaggootuma naannoo kanatti dhalatanii yookiis immoo naannooma kana keessa jiraachaatti jiran waliin kan nuyi turtii taasisnu. Dargaggoonni kunneen lamaan isaaniiyyuu marsaalee hawaasummaa irratti namoota beekamtii guddaa qabaniif dhageettii guddaa qabanii. Isaanis egaa akkuma jalqaba isin beeksise inni tokko miseensa poolisii Oromiyaa kan ta'ee fi kan turee fi akkasuma immoo Qeerroo Waloo kan ta'e Abdii Geetaachooti. Abdii Geetaachoo keessummaa keenya haaluma wal fakkaatuun Abdii mee warreen nu daawwachaatti jiran nagaa gaafadhu mee. Hello Abdii. Hello Abdii. Ayyan daawwattoota keenya rakkoon teeknikaan mudachaatti jiru akkuma jirutti jira waan ta'eef of koltii guddaan isin gaafadhaa. Jaalataa Lammii weellisaadha. Wantoonni keessummoota koo wal fakkeessu danuudha. Dhalootaan naannoo godina Jimmaatti kan dhalatanii haaluma wal fakkaatuun akka mudannootti yookiis akka hojiitti immoo namoota inni tokko fakkeenyaaf Abdiin miseensa poolisii Oromiyaa kan turedha. Amma hojii sana keessa kan hin jirre jechuudha. Akkasuma immoo Jaalataa Lammii naannoo godina Jimmaatti kan inni dhalate innis miseensa waraana bilisummaa Oromoo yookiis waboo kan turedha. Faallaasaa haaluma wal fakkaatuun lamaan isaaniiyyuu artistoota yookiis hojii aartii keessatti qooda fudhatu. Tarii keessummoonni koo qabatamatti magaalaa Jimmaas ta'e naannoo ishee keessa waan jiru irratti waan nuuf himan qabu. Yeroo adda addaa marsaalee hawaasummaa kanarratti waan Jimmaaf wanti akka gaariin tokko ta'etti ka'us taajjabna. Akkasuma immoo Jimmi akka miidhamettis waan taajjabnu tokko lama qabna. Isa kanarratti egaa keessummoonni koo Abdii Geetaachoo haaluma wal fakkaatuun Jaalataa Lammii waan jedhan qabu. Akka carraa gaara rakkoo teeknikaatu mudachaa jira. Marii baay'ee bareedaa fi ho'aa ta'a jennee baay'ee abdii goona. Maarreen egaa turtiin keessan waliin haa ta'u ammas weelluma Jaalataa Lammiittan isin deebisa. Yookiis immoo mee waloo kanan isin dhageessisa. Lamaan isaaniiyyuu artistoota saba isin jedhee fi inni kun immoo egaa abdiidha kan isin amma dhaga'uuf jirtanii. Abdiin walaloo tokko waan barreesse qaba. Mee sanas waliin dhageenya. Tarii ijoolleen kun haalli yeroo ammaa Jimmi keessa jirtu irratti maal jedhu laata? Rakkoo teeknikaan mudachaa jiruuf of koltii guddaan isin gaafadha. Noof kolchaa. Asana harka fuudhee akkam argaa jirtu ilmaan abbaa gadaa jaalleewwan koromtuu lagiin badhaadhaa mee akkam nahuma baay'ee isiniin boonne sabboontota Jimmaa kana keessas boonsaa koo warras nabeessita jabaa Jimmaa koo boris ni dursita mootiidhaan bultooftuu mootiitu si bulche falaasama gadaa kudhaabee si bulche mootiin garaa laafuu koo bashaashaa leenci koo abbaan jifaar tokkicha kakuma rakkataa gargaaruun waamanii Bela awal nyachisu. Hammanee jiraan Jimmaa muuneetu jiraan seenaa mootii baratiin sabboontochi sabaa ida'amaa jedhee buufuma jalqabaa. Hinfeeffachaa nyaata ta'uu wayyaa zoonii tokkoon miidhageen fayyaa. Jedhee kan filatamaan namaa gara laafessi Abiyyi afaan dannaa. Fontoon jirniigaa tulluu jibbaa jaagaa saba saba gurmuuta koofiigaa yeroo ammaa eebbaan laatu yeroo ashannaafiin dubboof dhoqqee dhiitu yeroo ammaa eebbaan tutu yeroo ashannaafiin dubboof dhoqqee dhiitu ijji amana sinaallaan qarqaree haa citu.
gocha guddaan jannatan seensu boqonnaa sanaatti kan gammachiisu dirqama namaa maamuu bakka buusu isin keessatti waan agarsiisa gocha sinjaataa baasa Abiyyi bareeddota sagasii maaliif Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa rakkoo teeknikaa nu mudachaa jiruuf of koltii guddaan isiniin gaafadhaa. Waloon amma dhageessan egaa keessummaa koo keessaa tokko kan ta'e Abdii Geetaachooti. Abdii Geetaachoo egaa keessummaa kootii kallattiidhaan tamsaasa kallattiirra jira. Abdii nageessaa laata? Oo Abdii. Hello? Hello Abdii? Hello Abdii? Hello? Abdii. Amma nagama seeni amma warreen nu daawwachaa jiran nagaa gaafa. Amma nagama. Ayyee harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaa Neetwoorkii bakka jirtan maratti nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu. An Abdii Geetaachoo Abbabeetii amma magaalaa Finfinneerraa Jimman jiraadha. Magaalaa Finfinneerraa yeroo ammaa kan jechaadha. Tole Abdii rakkoo teeknikaa jabduu kun mudachaa ture walaloo ati waa'ee tola ooltummaa irratti qopheessite sagalee akkiitii dubbatamu cufuu dandeessaa laata Abdii? Sagalee koo nagaadha. Sagaleen egaa rakkoon teeknikaa irra deddeebiidhaan nu mudachaa jira waan ta'eef irra deebi'annaa of kolchaa isiniin jechuu barbaada. Tole egaa kallattiidhaan gara maree keenyaatti kan dabarru ta'a. Mee yeroo ammaa kana jimmi maal keessa jirti? Isa kana kan hin gaafadhee fi yeroo adda addaa ministeerri muummee biyyattii Dr.Abiyyi ta'uusaa waliin wal qabate yeroo adda addaa namoonni waan garaagaraa kaasu jechuun jimmaaf akka waan gaariin ta'e tokko faallaasaa immoo namoonni tokko tokko jimmi akka miidhamteetti kaasu. Mee jimmi maal keessa jirti yoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan turee fi akkuma kee hojii aartii irratti kan qooda fudhatu Jaalataa Lammii yoo nuuf seenes waan tokko yoo hin seenne garuu jimmi yeroo ammaa kana akka jiraataa naannoo sanaatti maal keessa jirti jimmi? Ayyeen daawwattoota keenyaa egaa rakkoon teeknikaa ammas irra deddeebiin mudachaatti jira waan ta'eef of koltii guddoon isin gaafadha. Mee egaa Abdiin Leejji ammaaf gara magaalaa Finfinnee dhufeen jiraadha kan inni jechaatti jiru. Mee Jaalataa Lammii immoo jimmumarraayyuu galuun rakkoo itti taateetti garuu nan seena kan jedhu abdii guddaa godhee ture. Mee egaa turtiin keessan nu waliin haa ta'uun isiniin jedhaa rakkoo teeknikaa irra deddeebiidhaan mudachaatti jiruuf of koltii guddaan isin gaafadhaa egaa qabiyyeema dubbii keenyaayyuu nu of kolchaa jechuudhaan akkan xumurre nu of kolchaa aluma tokko rakkoon teeknikaa gamanumaan mudachuu danda'a waan ta'eef isa kanaaf dursinee dhiifama guddoo isin gaafannaa. Haa ta'u garuu qabxii guddoon nu irratti dubbachuudhaaf jiru keessumaa yeroo ammaa kana hawaasni keenya yookiis uummanni keenya Oromoo naannoo gara Jimmaa keessa yookiis godina Jimmaa fi naannoo ishee keessa jiran haala maalii keessa jiru keessumaa gama lixa Oromiyaa isa kana irratti miseensa poolisii Oromiyaa kan turee fi akkasuma immoo waloo barreessuudhaan kan beekamu Abdii Geetaachoo maal jedha isa kana irratti kan jedhu irratti kan fuulleffannu miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaalataanis Abdii amma deebiteetta mee maaltu jira gaaffii koo dhageessee laa? Irra naa deebii xiqqoo neetwoorkiitu na baase waan ta'eef dhiifama wajjin gaaffii kee irra naa deebii deebisiif hin deebisa. Tole Abdii egaa ati miseensa poolisii Oromiyaatti kan turtee yeroo matee keessa immoo hojii sanarraa akka ari'amtollee naaf kaasaatti turtee haa ta'u yeroo ammaa kana immoo biyyittiyyuu bulchaatti kan jiranii ministeerri muummee dhalootaan naannooma Jimmaati. Haa ta'u garuu yeroo tokko tokko waa'ee Jimmaa kana marsaalee hawaasummaa irratti wantoota danuu dhageenya.
Inni kaan dhimmi sababa Prime Ministerii qabaniif yookiin galma masara mootummaarraa qabaniif fayyadamtoota ta'aniiru yaadonni jedhan jiru. Kan biraa immoo lakki matumaayyuu warri Jimmaa miidhamanii jedhu. Isa kana immoo ati keessa jirta waan ta'eedhaaf mee jiruuf jireenyi uummata Jimmaa yeroo ammaa kana maal fakkaata? Mee isa kana nuuf taasise. Ayyeegaa sagaleen koo hin dhaga'ama miti? Sagaleen kee qulqullinaan dhaga'ama Abdii. Ayyeegaa ministeerri muummee biyyattii kana biyya Itoophiyaa akkuma beekamu Dr.Abiyyi Ahmadi. Dr.Abiyyi Ahmadi immoo dhalataa godina Jimmaa ta'uudhaan wal qabatee maaltu deemaa jira? Jimma ta'uu isaatti maal faayidaa maaliitu argame? Yookaan immoo namoonni naannoo magaalaa Jimmaas ta'e godina Jimmaa maal fayyadamanii maal miidhamanii kan jedhu fakkaata gaaffiin kee. Neetworkiin baay'ee adda irraa ciccitaa deebii gahaa sii laachuu jecha. Tole gaaffiin koo sanuma Abdii mee isuma kanarratti yaada nuuf kenni. Egaa ministeerri muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dhalootaan godina Jimmaa haa ta'an malee kan isaan bulchan guutuu biyyattii Itoophiyaa kanadha kan isaan bulchanii. Oromiyaa haa ta'u malee dhaloonni isaanii naannolee sagalanidha kan isaan walitti qabanii bulchan jechaadha. Haa ta'u malee garuu ministeerri muummee Itoophiyaa Dr.Abiyyi Ahmad dhalootaan Jimma waan ta'aniif qofa addatti shanangibee yookaan Jimmaadhaaf faayidaan hin jiru hanga ammaatti. Sababni isaa ministeerri muummee akka biyyattii Itoophiyaa kanaatiif kan isaan dhaabatan jechaadha. Ta'es immoo dhiibbaan garaagaraa yookaan arrabni garaagaraa bakkoota garaagaraa irraa marsaalee hawaasaa garaagaraa irratti yeroo baay'ee argaa jirra. Tarii namni siyaasaa tokko sababa siyaasaa sanaatiin jechaadha gandi tokko yookaan godinni tokko yookaan naannoon tokko arrabsamuun isaanii mala. Sababni isaa namni sun beekamtii waan qabuuf namni sun bakka tokkotti gahee olaanaa yoo qabaate ta'e sababa nama sanaa namni sun waan gaarii yoo godhe gaarii sanaan kan waamamu namicha yookaan abbichuma jechaadha. Yoo ni badii balleesse immoo guutummaatti yeroo gandi tokko yookaan godinni tokko arrafamu yeroo baay'ee argaati kan jirru. Sanaan wal qabatee wanni nuti agarru ministeerri muummee biyyattii kanaa jechaadha Dr.Abiyyi Ahmad yeroo isaan noobeelii nageenyaa argatan akka guutuu biyyattii jechaadha. Naannolee tokko tokkorraa kan hafe jechaadha. Naannoon biraallee jechaadha gadi ba'anii hanga dhiichisuutti hanga gammachuu isaanii ibsachuutti kan darbe jechuudha. Darbee yommuu yoo xiqqoo jechi tokko yookaan arrabni tokko ta'e yookaan jechi tokko fakkeenyaaf jechi mangaa jedhu fudhatamu sanallee darbee jimmatu kan nutti fide jimmarraa ba'e waan ta'eef jimma guutummaatti nafxanyaadha. Jimma guutummaatti maal maalii jechi jedhamu ka'ee ministeerri muummee Itoophiyaa inumaatu Oromoo miti nafxanyaadha bakki jedhamutti argaa jira marsaalee hawaasaa garaagaraa irratti jecha. Kaleessa ilma abbaa gadaa jedhamee namni faarfamaa ture yeroo waan gaarii godhu deebi'ee har'a immoo ilma gandaa ta'eeti yeroo inni waamamu kan argamu jechaadha. Kanaan wal qabsiisee ani maal jechuun barbaada yeroo badii balleessus keenya yeroo waan gaarii hojjetus keenya jechaadha. Bifa sanaan kan nuti fudhachuu qabnu. Haa ta'u malee garuu akka Jimmaatti jechaadha. Ministeerri muummee kun akka Jimmaatti isaan godhan hin jiru. Yoo isaan badii balleessanis akka Oromootti kan itti gaafatamummaa fudhachuu qabnu. Yoo isaan gaarii hojjetanis akka Oromootti kan itti gammachuu keenya argachuu qabnu jechaadha. Kabajaa argachuu qabnu. Kanaafuu hangama kiyyaan kanan jechuu barbaadu kanaan wal qabsiise. Tole Abdii guddaa galatoomi isa kana kan hin taase matumaa keessummaa kan hin godhate yeroo adda addaa haala biyyattii keessa jiru irratti dhimmoota garaagaraa irratti hin dubbanna. Isa kana akka qabxiitti kaasuuf yookiis immoo ijoollee naannoo sanaa dhiyeessuuf kan sagalee wayiitu jira Abdii mee iftee deebitaa laata akkas gochuu kan dirqame. Tole. Ayyee daawwattoota keenyaan rakkoo teeknikaan mudachaa jiruudhaaf of koltii guddoon isin gaafadhaa. Ammas egaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u akka baay'ee qulqullina hin qabne anumtuu asii achi himuu nan danda'a waan ta'eef of koltii guddoon isin gaafadhaa. Tarii rakkoon teeknikaa kun rakkoo gama sanaan mudate sabateedhaaf
akka dhiifamanaaf gootan of koltiin isin gaafadha. Yogguu keessumoonni koo online irra jire sagaleen qulqullina akka qabu nan beeka. Haa ta'u garuu kaayyoo guddaan ijoollee iddoo kanaa fidee fi inni jaboon yookiis immoo inni murteessaan yeroo adda addaa marsaalee hawaasummaa kana irratti waan hedduu taajjabna. Yeroo baay'ees qabaadhee marsaalee hawaasummaa irratti dabarsuu baadhus waan Oromoof Oromiyaan itti jirtu hanga tokko itti siiqinsaan nan hordofa sabateedhaa fi isa kanaaf sababni koo inni guddaan malee tarii namoonni maaliif ijoollee iddoo tokko yookiis maqaa dha'uun barbaachise warreen jettan wanni sirrii fi deebii sirriin isa kanadha. Isa kana fudhachuu dhiisuun immoo kan abbaati. Haa ta'u garuu namoota nu daawwachaa jirtaniif gaaffilee kana dhiyeessaatti jirtaniif kabajaaf ulfina guddoodhaan gaaffii keessan kabajaan yogguun isiniif deebisu sababni inni guddaan Jimmi faayidaa argatte moo miidhamte isa jedhu irratti namoota ilaalcha siyaasaa illee gara qabanidha. Ijoolleen kun Jaalataa Lammii miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan turee fi waan akkasiitti Abdii na dhagaa jirtaa? Dhagaa jirtaa Abdii? Hello Abdii. Hello. Eeyyee hin dhaga'ama sagaleen kee dubbadhu. Abdii elaa waan tokko haa goonu Eeyyee. waan achi banametu jira waan ta'eef sagaleen kee qulqullinaan Hin dhaga'ama sagaleen kee. Ayyan daawwattoota keenyaa egaa walooma abdiin qopheesse tokkoon isinii afeeraa isa booda walitti deebinaa. Namoonni garuu gaaffii sana kaastanii fi inni guddaan gaafachuun keessan sirriidha. Garuu inni guddoon yookiis immoo inni ijoon gaaffileen yeroo adda addaa marsaalee hawaasummaa irratti arginu. Kana qofallee otoo hin taane namoonni yogguu hidhamanii yookiis immoo lafarra gangalfamanii reebamanii namoota hedduudhaan yogguu marsfamanis argina. Kuni maali isa jedhumaa fi kan hin keessummoota isin godhadhee na of kolchaa of koltii nu godhaa gama teeknikaa fi waan hubannoo adda addaa qabaanneef illee jechuu kooti galatooma. Amma tokko taa'atii diina turulikaa dhiinsicha dhorkaatii madaa qubaatitaa kaayyoon keessa tokkicha maaliif kichuutti jirtu saba tokkoof qabsaa adda maaliif walitu sababa adda addaatii turre wal qoqqoodaa kun diigama fidee alagaa fayyada firfirsee nu faccaasee nu qubee nu kufa dirqifatee nu jeeqaa qomadaa dhufa. Ciisicha dhorkee akka madaan golee tokkummaa dhabuu keenya diina keenyatti ture gandaa fi amantaan diina akka morqooda afaan tokko dubbataa firummaa foliin ooda ishoo baga dhuftanii dharraa armee baasuu marrimaan qubate bilisummaa jiisu. Nus ijoolleen Jimmaa jirtu. Nus ijoolleen Jimmaa fe'anii irraa fardaa margi dhaabannee akka sirna gadaa abbaan jifaar keenya mootii gibeekamaa mooticha abshaalalee fakkii namaa. Nus ijoolleen Jimmaa. Nus ijoolleen Jimmaa fe'annee irraa fardaa marga jiidhaa baannee akka sirna gadaa abbaan jifaar keenya mootiin gibeekamaa mooticha abshaalalee fakkii namaa dachii bunaaf dammaan biyya magariitu kan abbaa jifaarii ni beeka hundumtuu. Ilmaan baay'ee qabu mootiin gibeekamaa abbaan biyyaa sultaan tokkicha kakuma. Akaakayyuu mootii kan abbaa jifaarii abbaan biyyaas leencaa kanaaf naati jarri. Warra qeebbaa jifaar abbaa biyyaa keenya dura bu'ee lolee nuuf ta'e fakkeenya Faaxumaa abbaa raagoo akaakayyuu abbaa booqaa diinni ni naasofti yoo dhageessu maqaa Faaxumaa abbaa raagoo akaakayyuu abbaa booqaa yaa Faaxumaa keenya akaakayyuu abbaa booqaa diinni ni rifatti yoo dhageessu maqaa Faatee. Eeyyen Faaxumaa Isaa abbaaf kii akaakayyuu abbaa booqaa diinni ni rifatti yoo dhageesse maqaa dhalootaan gibeekamaa yaa biqiltuu aggaaroo nuuf gaachana taatee ni faccisi rooroo. Eeyyen. Warra qeebbaa booqaa Faaxumaa koo jabaadhu umurii irraa keessaa bara dheeraa jiraadhu. Jaalibsaa nagahoo yaadalataa saqaa lolee nu lolchiisee daandiilee nuuf saaqa lafee dugdaa qabsoo.
Ayyee daawwattoota keenya egaa gara waloo kanaatti hin deebinaa rakkooma teeknikaa nu mudatee fi kan hin dhimma itti ba'e Abdii amma dhagaa jirta laata? Hello Abdii. Hello. Abiyyi Geetaachoo, Abiyyi gara wal jajjabeeffatu. Eyyen ulfaadaa jettu inna gaama gaanni sun inna gaama jarri sun inna gaama warri gamanaa inna gaama jirtu jajjabeen jirtu woboon jirtu qeerrensoon jirtu abbaan biyyaa jirtu ijoolleen jibbaa jirtu inna gaama abbaan biyyaa eenyu abbaan biyyaa eenyu baga gammaddan ka'ee shaa isinii godhu shabbinaa godha shabbi godha. Nooruu yaa jajjabe galata rabbii guddaa uumaa samii fi lafaa woboo ijaan argine qabsaa'ota hangafaa anaa dhufu nooruu yaa jajjabee kiyyaa qabsoo finiinsitee bilisoomsuuf biyya dachii Oromiyaaf sabaaf kan lole duraa abbaan qabsoo Oromoo falmataan keenya jira osoo hin dadhabin oliif gadi kaattee sababa qabsoo kanaa baala mukaas nyaatte falmattan lafeen cabee kaffalan aarsaa lubbuu beelaan waxa lamanii osoo hin dalagin cubbuu qorra keessa bulanii danda'an bishaan dheebuu beelaaf hin jilbeeffanne tora bolaa turan agabu baala mukaa nyaatanii goosuudhaa fi baddeessaa baala mukaa nyaatanii goosuudhaa fi baddeessaa qabsoo Oromoof jecha fakkaatanii bineensa qorra keessa bulanii danda'an bishaan dheebuu beelaaf hin jilbeeffanne bulaa turan agabu baala mukaa nyaatanii goosuudhaa fi baddeessaa qabsoo Oromoof jecha fakkaatanii bineensa qorri sitti hammaatee dandeessee gubaa aduu qorri sitti hammaatee dandeessee gubaa aduu dhugaan sabaaf qabsoof taasidha kan sabaaf yaadu bosonatti galtee bultee boolla keessaa walabummaa sabaaf taateetta bineensaa tuuta qabsoo Oromoo kallacha bilisummaa waanjoo kannarraa cabse jajjabeen gogootuma bilisummaa sabaaf lafeen kee caccabee galanni kennumu yoomiyyuu jajjabe bilisummaa sabaaf lafeen kee caccabee galanni kennumu yoomiyyuu jajjabe dhufuu kee dhageenyee burraaqnee ililchuun wamataa nu dhabnee machoofnee gammachuun dur maqaa kee waamuun karchallee nama buusa waraabessi guyyaa nu nyaachuudhaaf yuusa amma galata rabbii dhufnaan Dr.Abiyyi gammachuudhaan guutamte isin simattu biyyi amma galata rabbii dhufnaan Dr.Abiyyi gammachuudhaan guutamte isin simattu biyyi osoo akka duriiti hin dubbadhu haafu asham jajjabee koo nooruu anaa dhufu diddaa roorroof jedhee yaangidu es du'eera diddaa gabrummaaf jecha baay'eetti dhaabu'eera jarri shira xaxxee biyyaa isaan baastee miseensa kaanidhaa isaan kaan ajjeeste shiraan nu xaxanii nu oofanus qofaa nuti bittinnoofnus akka ilmaan bofa nuti amma barree hubanneerraa dhugaa kottaa tokko taana foontu fooniif dhiigaa. dhaabbanni Oromoo 14 ga'eera jirmi isaa tokkichaa itti faffaca'eera dhaabbanni qoqqoodamee yoo guutelee kuma akka hin daganne. Si argaatti hin jiru Abdii na dhagaa jirta?
Hello Abdii. Tole lammii sagaleetu wal argachuu hin dandeenye kanaaf kallattiidhaan gara maree keenyaatti darbuuf qabna. Abdiin onlaayinii jira. Viidiyoo kee argaatti hin jiru yoo danda'ame abdiillee bilbilumaan hangasha. Haa ta'u garuu haala yeroo ammaa kana Jimmi keessa jirtu akkamitti ibsita? Isa dura garuu warreen nu daawwachaatti jiran mee nagaa gaafadhu mee. Hello. Itti fufi rakkoo teknikaan nu mudateen abdiitu dubbachaa jira. Ati itti fufi Jaalataa. Abdii dhagaa jirtaa waan Jaalataan jechaa jiru. Hello. Itti fufi Jaalataa. Sagaleen hin ciccita baay'ee sagaleen nama rakkisa. Sagaleen Itti fufi ati Jaalataa. Ani si dhagaan jira abdiitu dubbachaa jira rakkoo teknikaatu jira ati itti fufi. Haalli yeroo ammaa keessa jirru jechuudha Jimma keessatti akkuma itti jira jechuudha. Aanaa aanaadhaan qoodamee jechuudha. Kanatti jirama haalli amma jiramu. Kan keessatti jechuudha baay'ee haala ulfaataa namni itti jiru keessa jirama jechuudha. Haalli keenya amma yeroo kana akka Jimmaatti fakkeenyaaf jalqabaa limmurraa jalqabee limmurraa gara aanaa maannaa jechuudha yadduu gommallee dabalatee deemteerraa reedichi hidhaan jalqabee doorsisni jalqabee achi gara sigimootti darbee sigimoorraan ammas deemeeti gara qaqqatti darbee amma namoonni hidhamanii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhannee barsiisaa Abiyyi Wal Bulaa lamaan taajijjiirraa kan akkasuma Maammada Abbaa Saambii Abbaa Filmis achi keessatti obbolaan lamaan hidhamanii yeroo ammaa kana mana hidhaa keessa jiru. Yeroo darbii hidhamanii mana hidhaa keessa jiran kanatti jechuudha haadha warraa jaraa mana jaraa halkanillee deemanii itti reebuutu jira dhagaadhaan jechuudha. Kun immoo haala amma jechuudha labsii yeroo muddamaa amma labsan kunis vaayirasii koronaa kana reeffachuudhaan yeroo labsamutti garuu namootumaa deeggartoota dhaaba biroo ta'an paartii badhaadhinaa yookaan bilbilinaa jedhamu kana warri hin deeggarree akkuma jirutti gara hidhamuu reebamuutti oofamaa jira. Kun maaliif akka ta'e uummata Oromoo hundaaf gaaffiidha jechuudha. Tole meegaa kallattii garagaraan wantoonni kun ka'aatti kan jiru mee Weellisaa Jaalataa mee ati miseensa waraana bilisummaa Oromoos turte yeroo ammaa kana immoo qabatamatti gara godina Jimmaa jiraachaatti jirta. Namoonni kallattii garagaraadhaan kaasu Jimmi ministeerri muummee Dr.Abiyyi ta'uusaarraa kan ka'e faayidaa buufatte kan jedhan jiru warreen kaan immoo matumaayyuu miidhamtee kan jedhanitti jiru. Isa kana keessatti ati jiraataa naannoo sanaa jiruuf jireenya hawaasa uummataallee beekta waan ta'eedhaaf wanti gama sana jiru maal fakkaatame? Egaan wanni jara kana jiru jechuudha namni Okay, thank you enough. O Jaalataa. Indagaama. Baay'ee gaariidha. Xiqqoo ishee bilbila kee gara keetti qabi. Xiqqoo ishee gara fuula keetti qabi. Indagaama amma. Hello? Tole naannessiin kallattii kaameraa kee naannessiin akkuma duraatti gaariidha Jaalataa. Maal jettu? Itti fufi waan jalqabde sanatti naaf fufi garuu viidiyoo kee naannessiin ciibsite. Okay, akkasitti si dhaabuu akkas wayyaa?
Eeyyee akkas wayyaa. Tole egaa amma yeroo kanatti jechuudhaan miseensa waraana bilisummaa Oromoon ture. Miseensa usoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Biyya Eertiraa irraa qabsoo karaa nagaa kan jedhamuu fi gara biyyaatti yeroo deebinetti miseensota waraana bilisummaa Oromoo nama 48 waliin gara Jimmaatti deebine. Gaafa gara Jimmaatti deebinus kantiibaa magaalaa Jimmaa, bulchiinsi godina Jimmaa akkasumas aanaalee hundarraa jaallan galan waan keessa jiraniif hundumaa wajjin yeroo gallu waadaan seenameeyyuu nu fuudhamee galamee achii gaafa aanaatti gallu wanna waadaa mootummaan seene gaafa bulchitoota aanaa bira dhagnee jennu akka fakkeenyaattuu kana siif kaasuu danda'u achirraa yeroo dhufnu jechuudha. Achirraa yeroo dhufnu akka fakkeenyaatti wanni kaafamee jeetti mindaa jechuudha qarshii 2500 kan nuuf kutamutu ture. Mindaan sun gaafa ji'a ga'uu gaafa dhagnee gaafannu namni nutti dabarse hin jiru. Bulchaan aanaa Sigimoo jechuudha nu biratti bilbilee namni nutti dabarse hin jiru jedhee gara godinaatti dhufnee jaallan jechuudha dhufnee waliin bulchaa aanaattis hin dabarsine jedhanii sana booda deebi'aa nu kasasaa jedhan. Sun akkuma ta'ettuu haa ta'uu ni dhiibne sana nuti kan qabsoofnes faayidaadhaaf dantaadhaaf osoo hin taane uummata keenyaaf waan ta'eef qabsoo karaa jennee immoo biyyatti galuun keenya waan guddaadha waan ta'eef ni dhiisne. Kana keessatti amma miseensota waraana bilisummaa Oromoo warra waliin gallee gariin hidhamaa turan. Jaalfiixaa mootii Faalimurraa hidhaa ture. Gariin bahee jechuudha amma karaa Somaaliyaas kan deeme achitti karaatti miidhamee jira. Babbaqateetu hundinuu jechuudha gariin kan maatiin doorsifamee maatiirraa baqatee jiraatu jira. Anamma yeroo kanatti deemee haadha kiyya arguu hin danda'u dhugaa dubbachuuf yoo ta'e obbolaan kiyya hidhaa jiru. Hidhaa turan qaamni isaa luqqa'ee ni mala amma yoonaatti obboleessi kiyya. Qeerroo naannoo sana keessa jiru kan waraqaa bakka bu'ummaatti bilisummaa Oromoo qaban hidhamanii jiru. Maaliif 2016 keessa yeroo qabsoo fincila didda qabsoo xumura gabrummaa jechuudha. Yeroo darbe sana keessas manni sakattaamaa obbolaan kiyya hidhamaa turan. Ammas deebisanii obboleessa kiyya illee hidhanii haadha warraa isaa gadda dhiyoo deessee kaatellee ati jaartii shaneeti jedhanii deemanii manatti reebanii. Erganaa inni achirraa ba'ee mirga wabiitiin kan manni murtii aanaa Sigimoo bilise. Gadhiisuu dinnaan mirga wabiitiin manni murtii godinaa gadi dhiise. Kana keessatti jechuudha hidhaan baay'ee hammaatee jira. Kana keessatti namoonni baay'een miidiyaalee irratti kanan argaa jiru. Dr.Abiyyi sababa Jimmatti dhalabamaa jira jedhanii dubbatu. Aan kanan jedhu dhalataa Jimmaa akka dhalataa Jimmaa tokkotti jechuudha. An amma akka dhuunfaa isaatti wannan jibbuuf hin jiru. Garuu akeeka isaa ilaalcha isaa jechuudha sirna kanan jibbu. Sirna isaatu jibbame malee wanni dhuunfaatti jibbame hin jiru. Yoo dhuguma jimmummaadhaaf jibbame ta'e Jimma keessatti maaliif namni hidhamee maaliif dararamee reebama ree? As keessatti namuma dhalootaan Jimma ta'an aanaatti qoqqoodamee jimi. Tole Abdii dhagaatti jirtaa? Limmu. Abdii dhagaatti jirtaa? Hello Abdii. Ayyan daawwattoota keenyaa egaa rakkoon teeknikaa irra deddeebiidhaan nu mudachaatti jira. Isa kanaaf of koltii guddoo dhaggeeffataan jira. Tole dhaggeeffataan jira. Waan jaalataan jedhe irratti maal jetta reemee yaada amma jaalataan jedhe irratti maal kaasta? Jaalataan Eticha. Deebiteetta jaalataa. Hello. Oko. Abdii maal jetta yaada amma jaalataan kaase kanarratti? Hello. Ayyeegaa sagaleen kun hin dhaga'ama miti? Sagaleen keen dhaga'ama itti fufi yaada jaalataa dhageessetta yoo ta'e. Eeyyeegaa mee jaalataan egaa waan baay'eedha kan inni kaasaa jiru. Jalqabarraa kaasanii nan beeka yeroo mooraa garaagaraarraas ta'e bakka garaagaraarraa fakkeenyaaf gammoojjii biyya Eertiraa keessaallee yeroo isaan dhufanii
magaalaa gahanii gara aanaa isaaniitti gaggeeffaman waa'ee jaallan biyya alaa turanii quban qaba. Sagaleen kun dhaga'amaami? Hin dhaga'ama itti fufi jaalataatu haasa'aatti jira nan barreessaa fi jaalataaf akka nu dhaggeeffatu. Quban qaba. Sanaan wal qabatee ministeerri muummee biyya kanaa erga Dr.Abiyyi Ahmed gaa Jimmaadha. Jimmatee osoo jiru namoonni baay'een ni hidhamu, irreebamu. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo gammoojjii Eertiraa keessa turan ijoolleen biyya gara maatiitti dhufan yeroo ammaa kana duraan kaffaltiin mindaansi ni kaffalama jedhamee ture. Inni illee addaan citee jira. Haa ta'u malee nuti maallaqaafis miti qabsoodhaaf kaanee biyyaaf kan kaane jedhee kan inni jiru. Haa ta'u malee garuu akkasittiin kabajaan gara biyyaatti dhufnee kaanee akkasittiin doorsifamuun akkasittiin reebamuun maatiin keenya deemnee dubbisuun dhabuun balaa hamaa keessa jirraadha kan inni jedhee. Reebamuun doorsifamuun jira dhugaadha. Anis quban qabaa argaas kan jiru jechaadha. Kuni Dr.Abiyyiin faana wanti inni wal qabatu tokko illee hin jiru. Tokkoffaani wantan kana jedheef Dr.Abiyyi muummicha ministeeraa biyya kanaati. Waan ganda tokko keessatti ta'u, waan aanaa tokko keessatti ta'u, waan gooxiif garee tokko keessatti ta'u gadi bu'ee quba qabaachuu dhiisuun ni mala. Haa ta'u malee garuu caasaa inni diriirse ta'uu ni mala gaaraa jechaadha. Garuu namni akka reebamu obboleessi nama paartii tokko mana keessatti akka reebamu maatii manaa ishee akka reebamu gongoma kallattiidhaan ajaja gadi akka inni dabarsine fanguutee dubbachuu nan danda'a. Dhaga'amaami sagaleen koo? Sagaleen kee dhaga'ama Abdii. Hello. Oo Abdii si dhaga'u jira. Tole jaalataa. Bilbilli kee baay'ee qulqulluu ture. Viidiyoon kee qulqulluu ture. Garuu addaan citee Abdiitu dubbachaatti jira. Mee waan inni dubbataa jiru kanarratti yaada maalii qabda mee ati? Abdii itti fufi. Oo Abdii itti fufi. Egaa akkuma inni kaase Sigimoo irratti namoonni hidhamaa turaniiru quban qaba. Haa ta'u malee maaliif hidhamaa? Namni kamiyyuu akka hidhamu anis hin barbaadu. Dr.Abiyyi Ahmedis Jimmaa waan ta'eef Jimmatti akka dararaan garaagaraa godhamu ajajanii dabarsu jedhee hin amanu. Haa ta'u malee garuu wanti beekamuudhaa qabu namni badii balleesse kamiyyuu muummicha ministeeraa dabalatee jechaadha. Namni kamuu seeraa gaditti kan inni bulu jechaadha. Namni kamuu fakkeenyaaf foddaa mana barnootaa deemtee foddaa irraa utaaltee diimokiraasii mirga jechuu hin dandeessu. Konstituushinii waan hin dubbisneef waan quban qabaanneef waan hin beekneef jechuun itti gaafatamummaa jalaa si baasuu hin danda'u jechaadha. Garuu immoo osoo badii hin balleessin mana sirreessaa keessatti mana hidhaa keessatti waajjira poolisii keessatti dararamuun isin barbaachisu jechaadha. Kanaan wal qabatee cheeniin gaaraa gadi bu'ee ajajni ministeera muummee Abiyyi Ahmed gadi buusu kallattiidhumaan nama kana qabaa reebaa qabaa hidhaa hin jiru. Garuu namoonni tumaman argaa jira. Abiyyiin wanni kun kan wal qabatu miti. Namoota isa jala jiran namoota gara gadi aanaa fi ganda bulchan tarii waanuma duraan OPDO irraa dhaalaniin namoota baay'ee dararuun ni mala. Ijoolleen kun tarii badii osoo hin balleessin waan kana qabamuu danda'u kan jedhu garuu osoo jaallatanii fanaa godhe maalirraa kaaseeti meemee kan inni kan namoonni sun hidhamuu danda'an meemee wannan gaafachuu barbaadu maal balleessaniiti kan isaan hidhaman meemee. Abdii gaaffii dhiyaate kana dhageesseetta? Eeyyeen sida Abdii mee jaalataa sida? Gaafficha ijoolleen kun maal balleessanii hidhamanii kan jedhu na gaafatee miti ree? Eeyyee. Ijoolleen kun deeggartoota adda bilisummaa Oromoo waan ta'aniif, sabboontota Oromoo waan ta'aniif, namoota Oromummaaf quuqamu waan ta'aniif hidhamanii. Wanni biraan jiru. Eessattuu jechuudha kutaa Oromiyaa biraarraa adda miti namoonni Jimmaa keessatti hidhamaa jiran. Namoonni amma Jimmaa keessatti hidhamaa jiran Abdii nagaama yoo ta'e ammallee waan ta'aniif. Dhiifama jaalataa karaa viidiyoo waan dhufte waan ta'eef kallattiidhaan sasii bilbile nan cufee mee kallattiidhaan haasa'e Abdiin si argaatti jira. Hello. Hayyee. Hello amma ni dhaga'ama. Abdiin dhageessamti?
Namoonni amma hidhamanii hidhaa jiran kun sababni jarri hidhamaniif kan abdiin na gaafate. Eenyullee taanaan namoota sabboonummaa Oromoo irratti cichanii Oromoon bakka biraa jiru maaliif hidhama? Oromoon maaliif biyya isaa keessatti badii tokko malee waan deeggartoota adda bilisummaa Oromoo ta'aniif waan deeggartoota kaafaa'oo ta'aniif sababa kana qofaaf hidhamaa jiru. Osoo badii qabaatan ta'e gaafa mana murtiitti dhiyaatan uummannis kan beekuu qabu. Namni tokko gaafa mana murtiitti dhiyaate manni murtii ragaan itti dhiyaatee jechuudha. Ragaan itti dhiyaatee ragaan itti dhabamee himanni gaafa itti dhabame manni murtii bilisa jedhee kan gadhiise deebifamanii hidhaa keessatti dararamaa jiru. Yerootu itti kennamee beellamni itti kennamee yeroon itti dabarfamaa jira. Adda bilisummaa Oromoo deeggaruun yakka yoo ta'e heera mootummaarra hin jiru, seerarra hin jiru. Shororkeessummaan irraa ka'eera. Warri kun gaafa mana murtiitti dhiyaatan kan hundi keenya argaa jirru yakki tokko ittiin argamu gadhiifamanii nagaan galaa jiru. Isa kanaaf namni badii hojjete eenyuyyuu taanaan namni nama badii hojjete deeggaru hin jiru. Garuu badii tokko malee sabboonummaa isaa qofaaf namni yeroo hidhamu argaa jirra. Mee eenyuudha namni badii balleessee hidhamu? Ani immoo abdiidhaaf gaaffii kanan qabu mee as keessatti namni yakki tokko irratti argame fakkeenyaaf aanaa sigmoo dedoo jechuudha aanaa manchoo limmuu koossaa aanaa maannaa bakka kanatti akkuma hidhaa gosa wal fakkaataadhaan hidhamaa jiru hundinuu jechuudha. Namoonni hidhamaa jiran kun qeerroo bilisummaa Oromoo kaleessa jechuudha itti cabee itti dafqee dhiiga isaa dhangalaasee jijjiirama jedhamee har'a ittiin deebifamee ilmaan Oromoo hidhamaa jiran kana warra fidantu hidhaa keessatti dararamaa jira maaboo. Isa kana keessatti warri kaleessa ilmaan Oromoo nyaataa ture ilmaan Oromoo hiisisaa ture laphee isaa dhiibee yeroo bakkee deemu warri immoo kaleessa mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaaf gaaffii uummata Oromoo deebisuudhaaf itti reebamaa ture itti dadhabaa ture har'a mana hidhaa keessatti yeroo dararaman ilaaluun maaliin hidhaman maaliif hidhaman kan jedhu naman gaafachiisu. Maaliif kutaalee Oromiyaa garaagaraa Harargee Wallagga giddugaleessa bakka garaagaraatti warra hidhamaa jiranuun wal bira qabnee yoo ilaalle warri kun kan jarri hidhamaa jiran sababa paartii badhaadhinaa deeggaruu dhabaniif sababa miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'aniif sababa waan sabboonummaa Oromoo irratti cichanii fakkeenyaaf yeroo darbe neetworkiin Wallaggaaf Gujii keessaa badee waan tureef warri kun Jimma keessaa adda durummaan maaliif ilmaan Oromoo kutaadhaan qoodamanii rakkoon irra ga'a maqaa olaantummaa seeraa jedhuun warra jedhee gaafatetu har'a hidhaa keessatti dararamaa jira. Isa kanaaf jechuudha mee kan ana akkin itti beekus hawaasnis akkitti beeku kana waan ta'eef abdii immoo kanan gaafadhu ticha nagaama ta'e mee anis Jimma keessa jiraatis Jimma jirta waan ta'eef namoonni kun sabboonummaa Oromootiin ala yakka biraa dalaganiiti hidhamanii kan jedhu nan gaafadha. Lammaffaa immoo wanni kun Dr.Abiyyi walitti hin hidhatu jedha namoonni baay'een. Akkaataa caasaa anis nan beekaa abdiinis ni beekaa. Waraana bilisummaa Oromoo keessan ture abdiin immoo jaalataa na eegi. Sagalee ciccitaa. Tole abdii. Hello. Wannoo keetu nu jeeqaa jira viidiyoo keessa bateedhaaf kallattiidhaan amma jaalataan gaaffii tokko gaafateeti jira. Gaaffiin inni kaase maal kan jedhudha. Jarreen yeroo ammaa kana godina Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti hidhamaatti jiranii badii maalii godhani yookiis yakki isaanii maali isa kanaaf kan jedhudha. Kan inni kaase mee dhimma kanarratti waan taajjabdee waan ilaalte irratti maalidha waan itti quba qabdu. Jaalataa gaaffiin kee kanuma miti? Kanuma tokko dabaluu barbaadeen ture gaaffii naafa. Tole mee dabalii fi kaa abdiin amma kallattiidhaan bilbilaan jira. Abdii qulqullina viidiyoo sababa dhabneedhaaf yeroo biroo qophii biroodhaan walitti deebina. Haa ta'u garuu ammaaf yaada keessan gabaabinaan nuuf kennaati haa xumurru gaaffiif deebii keenya qulqullina baay'een qabu sabateef. Gaaffii xumuradhu? Xumuradhu.
Waa'ee hidhaa amma namoonni hidhamaa jiran irratti jechuudha. Kan sila abdiin jedhe Dr.Abiyyi walitti hidhatu kan jedhu irratti gaaffii nan abdii gaafachuu barbaade. Anis waan caasaa nan beekaa, abdiinis waan caasaa ni beekaa. Abdiin poolisii Oromiyaa keessa akka ture nan beekaa. Anis immoo waraana bilisummaa Oromoo keessan ture. Waraana bilisummaa caasaa tokko keessatti miseensi nam tokkeen sagilii irraa kaasee hanga nam tokkeetti caasaa qaba. Caasaan isaa akka adda bilisummaa Oromootti duraan yeroo bilisummaa Oromootiin hoogganamaa ture yeroo waraana keessa turretti miseensi akka mataa kiyyaatti miseensa nam tokkeedha. Ajajan fudhadhee wanta tokko raawwadhu jedhamu irratti mataa kiyyaan waan tokko raawwachuu hin danda'u quba qabaadhu. Kana keessatti ajaja gubbaarraa dhufe ala jechuudha. Waan tokko ajajaan ala yoon deemee raawwadhe seera waraanaatiin hin gaafatamaa beeki. Isa kanadha. Kan mootummaan biyya bulchaa jiru kun wanni kun dhoksaatti dalagamaa hin jiru. Ifa ba'ee bakkeetti dalagamaa jira. Wanni kun yoo karaa gabaafamee karaa muummicha ministeeraa qaqqabuu dhabeellee karaa miidiyaalee garaagaraatiin sadarkaa dhaabbata mirga dhala namaatiif falmuuyyuu qaqqabuurra yeroo jiru kanatti miseensi poolisii tokkos ta'ee miseensi raayyaa biyyaa tokko miseensi humna addaa tokko ajaja qaama olaanuutiin ala badii tokko yoo deemee raawwate muummichi ministeeraa hojii hojjetaan jiru aangoorra hin jiru jechuudha. Yoo warra kana dhorkuu hin dandeenye yoo warra kana ajaja isaatiin ala caasaan gadii caasaa cabsee ajaja malee deemee uummata hidhee darara yoo ta'e biyyiyyuu mootummaan qabdu jechuudha. Kanaaf caasaa keessaa jaalataa irra sababa jiruudhaaf abdiin gaaffii kee naa gabaabsi. Anis sin lamaaniifuu gaaffii tokko laman qaba. Sabateef gaaffii kee gabaabsii gaafadhu. Tole gabaabinumaan caasaa keessatti miseensi tokko ajaja qaama oliitiin alatti dhuunfaa isaatiin deemee nama tokko qabee dararee hidhee akkamitti hogganni gubbaa jiru callisee ijaan laala'aatiin ala maaliif uummata hidhuu danda'a? Seera waraanaa mootummaan biyya bulchu kun seera waraanaatiin waraana seera cabse adabuu hin danda'u. Maaliif callisee ilaaleeti jedha kan jedhudha. Tole abdii gaaffii si dhiyaate kana lamaan irratti maal jettame? Ayyee gaaffii isaa dhageessin jira. Gaaffii isaa lamaan tokkoffaan namni kamuu caasaa itoo kennuun socho'a jechaadha. Sirriidha beekamaadha. Kunis akka waraanaatti ta'ee akka ittiin bulmaata biyya tokkootti. Haa ta'u malee amma wanni kun hidhaan godhamaa jiru ganda baadiyyaa tokko keessatti jechaadha. Waan ganda baadiyyaa tokko keessatti sababa garaagaraatiin ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko yoo namaa walitti bu'ee badii sanaaf yoo waan namaan walitti bu'ee nama rukusee badii sanaan ni adabama. Darbee immoo namni tokko guyyaa tokko yoo uleedhaan rukutame yookaan gajaraadhaan akkirraa ganda tokko keessatti citee kan namtichi biyya bulchuun kanarratti deebii kennuu hin danda'u. Sababni isaa qaama gara gadiiti. Amma dhugaa dubbachuuf oppiidoon kan isaa irra jiraachuu isaanii mala kun beekamaa. Haa ta'u malee garuu oppiidoon gara gadii kan balleesse waan Jaafar balleesseen Mahammad itti gaafatamuu hin danda'u. Caasaa isaatiin haa hoogganamu malee guyyuu waan namtichi kun ga'u irra ga'ee furachuu hin danda'u. Sababni isaa namni qeenxeen tokkichi biyya bulchuu waan ganda tokko keessatti quba qabaachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko yoo badii balleesse nama ifatti dhiyoo jirutti tarkaanfii irratti fudhata yookaan immoo gara seeraatti geessee waan jiru qulqulleessa malee gaaraa muummichi ministeera tokko ganda tokkotti gadi bu'ee waan garbachuu hin danda'u. Kana jechuun barbaade namni kun haa hidhamuu miti. Yoo hidhamellee sa'aatii 48 keessatti akka konstitushiniin biyya kanaa jedhutti itti qulqullaa'ee mana murtiitti dhiyaatee yoo badii qabaan itti murtaa'a yoo badii qabaan ni hiikama. Namni kamuu akka rukutamu seerri kamuu hin dhageessu jechaadha. Garuu yeroo rukutaman namticha gara gadii rukuchiisa kana poolisii gara rukuchiisa kanatti itti gaafatama malee namichi ni guddaa quban qabaatu. Akkanammoo karaa danda'amu isa bira qaqqabsiisuu yoo danda'a akka danda'amu haala mijeessuudha malee jallisiisa achitti keekuun yookaan dhiigatti akka keessaa ta'uu hin danda'amu jechaadha. Kanaafuu darbee namni immoo badii yoo balleessa badii isaatiif namni kamuu itti gaafatamummaa jalaa ba'uu hin danda'u. Waan ta'eef jechuudha. Waan ganda gara gadii keessatti immoo finfinneedhaa dhufee itti gaafatamummaa fudhachuu hin danda'u. Kana ibsuun barbaada.
Haa ta'u Abdii rakkoo teeknikaa jabduutu nu mudachaatti jira waan ta'eef jaalataan illee addaan citeeti kan jiru guutummaatti viidiyoon keenyas baay'ee qulqullina hin qabu namoota hedduutu nu daawwachaatti jira yoo xiqqaate naannoo nama 1,500 oltu kallattiin isin daawwachaatti jira maarreen egaa amma gaaffiif deebii keenya asumatti xumuruudhaaf dirqamna yeroo biroo yogguu intarneetii mijataa keessa jirtan walitti yoo deebine gaarii natti fakkaata qulqullina hin qabu wanti nu gochaatti jirru. Anis sababa hojiitiin amma magaalaa Finfinnee jira waan ta'eef guyyaa gargadoo osoo hin taane guyyaa sa'a 10 booda nu beellama nu qabatu sa'aatii 10 booda anis gara Jimmaa waan ta'eef kallattiidhumaan sa'aatii guyyaa naannoo guyyaarra beellamtee walitti deebina ajandaa kallattiidhumaan ajandaaruma kana qabannee jira. Haa ta'u tole guddaa ulfaadhu galatoomi Abdii egaa ayyan daawwattoota keenyaa daawwachaatti kan tuttan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan ture Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha keessummoota koo kan turan immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ture Weellisaa Jaalataa Lammii haaluma wal fakkaatuun miseensa Poolisii Oromiyaa duraanii kan ture Abdii Geetaachoo yookiis Abbaa Waloo yookiis artistiidha. Ijoolleen kun lamaan isaaniiyyuu jireenyaan godina Jimmaa keessa kan isaan jiraatanii haa ta'u garuu haalli Jimmi keessa jirtu maal fakkaata isa jedhu irratti kan maree waliin taasisuudhaaf yaale haa ta'u garuu rakkoo teeknikaa jabduu nu mudateen wal dhaga'uun akkaan rakkoo turte. Haa ta'u garuu gidduumaan egaa waan simannaa adda bilisummaa Oromoo irratti gara jalqabaa isin dhageessise ishee sana isin dhageessiseen isa booda kallattiidhaan gaaffiif deebii keenya xumuruudhaaf jirra. Isa kana irratti egaa jalqabaa walooma isiniif dhiyeesse keessaa tokko kan ture keessumaa kan tola ooltummaa jechuudhaan Abdii Geetaachoo walaleessedha. Inni kabiroo immoo simannaa irratti kan Abdiin ammas walaloo dhiyeesse simannaa adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Mee walaloo kana waliin dhaggeeffannee to gaaffiif deebii keenya yeroo biroo walitti deebina. Kanaaf warreen na daawwachaa jirtanii akka hin taanetti illee warri na hubattanii of koltii guddoon isin gaafadha. Kaayyoon koo inni guddaan Jimma keessatti rakkoolee hedduu argina. Sababa rakkoo teeknikaa nu mudachaatti jiruuf suuraalee garagaraas dhimma ba'uu hin dandeenye. Haa ta'u garuu gama Jimmaa keessa rakkoon yookiis immoo sarbamiinsi mirga namoomaa mudachaatti jira. Isa kanaafoo maddi rakkoo kanaa maali isa jedhu irratti immoo warreenuma primary information yookiis odeeffannoo jalqabaa nuuf kennan isaaniin keessummaa godhachuuf jedheeni rakkoon teeknikaa kana mudatu shakkaaman ture. Amma guyyaa biraa gaafa dhiyaannus rakkoon teeknikaa nu mudachuunsaa waan oolu miti. Haa ta'u garuu nuyi akka sabaatti yookiis akka biyyaatti biyya keenyaaf yookiis saba keenyaaf nageenya yookiis immoo tasgabbii guddina jaalalli akka uumamu kan barbaannu isa kanaaf. Akkasitti na hubadhaan isiniin jedha rakkoolee teeknikaa nu mudachaa tureef of koltii guddoon isin gaafadha. Ani tichaa guddataatii kan daawwachaa turtan immoo Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ODM keessummoota koo kan turan Jaalataa Lammii akkasuma immoo Abdii Geetaachooti. Wanti wal isaan fakkeessu miseensa waraanaa wayii turanii achii gara aartii keessatti qooda fudhataniiru. Dhalootaan immoo naannoo sana ilaalcha siyaasaa immoo hagate garaagarummaa qabu. Mareen kun marii bareedaa ta'a kan jedhuufan kana godhee. Kanaaf yeroo biroo qophii biroodhaa walitti deebina simannaa adda bilisummaa Oromoo Jimmatti gaggeeffame irratti walalooma Abdiin qopheesse kanaan raawwanna yeroo biroo walitti deebina ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha ani tichaa guddataan ture yeroo biraa beellamee isiniif dhiyeessaa guyyaa san hordofaa nagaatti. Tokkotu dhiyaata walaloo kana kan nu dhiyeessu Abiyyi Geetaachooti. Abiyyi gara waltajjii tokkotti. Nagin. Ulfaadhaa jettu. Jaalataa rakkoo teeknikaa jabduutu nu mudachaatti ture kanaaf gaaffiif deebii keenya har'a asumatti xumuruudhaaf dirqamna.
yeroo biroo garuu lama keessan waliin marii bal'oo goonaa har'aaf of koltii guddoon si gaafadhaa. Gara dhumaa irratti waan dhaamtu yoo qabaatte jireensiif kenna. Abdiillee bilbilaan gashee ati immoo viidiyoodhaan akka galtu yaadeen hin milkoofne. Mee sirba kee gama Jimmaa kan weeddisu tokkoon jalqabne qophii keenya. Atiin turre mee gara dhumaa irratti akka ilma Oromoo tokkoof akka qabsaa Oromoo tokkos ta'e akka weellisaa tokkootti waan saba Oromoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irra jiranii dhaamsa qabdu gabaabsinuuf dhaami. Yeroo biroo garuu walitti deebina. Kaayyoon sagantaa kana immoo keessumaa isin qabatamatti godina Jimmaa keessa jirtu ansaalee hawaasummaa irratti immoo yeroo adda addaa akka Jimmi fayyadamee fi akkasuma immoo Jimmi miidhametti yogguu ka'u taajjabna. Isuma kanaafan keessumaa isin godhadhe walitti illee dubbanneerra sabateef lamaan keessanuu hubannoo isaa qabdu. Gara dhumaa irratti tarii saba keef yookiin uummata keedhaaf waan dhaamtu yoo qabaatte warra biyya keessaafis ta'e biyya alaaf. Egaa galatoomi atillee jechuudha rakkoo teeknikaa waan si mudateef anis neetworkiin rakkisaa waan tureef rakkoo hin qabu. Dhuma irratti wannan dhaammachuu barbaadu gadi jabeessee jechuudha. Uummanni Oromoo waan tokko wanna beekuu qabu. Amma sirni amma Oromoon itti hidhamaa jiru. Oromoof Oromootu wal dhaabaa jira. Oromoof Oromootu wal dhiibaa jira kan jedhamu kana. Adda baasee hubachuu qaba namni. Oromoof Oromoo wal dhabaa hin jiru. Sirna nafxanyummaatiif sirna Oromummaatu wal dhabaa jira kana quba qabaadhaa. Sirni nafxanyummaaf sirni Oromoo yeroo wal dhabaa jiru kanatti ilmi Oromoo aangoorra jira maqaa jedhuun Oromoon deebisee yeroo dararamu kanatti Oromoon amma sababa Dr.Abiyyi Jimmatti dhalateef Oromoo kutaa biraatiin wal qooduun namoonni baay'een osoo ilmaan Oromoo dararamaa jiranuu hidhaa keessatti miidhamaa osoo jiranuu ilaalcha naannummaa dadhabaa jechuudha kan faayidaa waliif hin qabne keessa galamee sababa jechuudha Dr.Abiyyi Jimmatti dhalateef dhugaa dhoksanii ilma Oromoo Oromummaa isaa qofaaf mana hidhaa keessatti kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti Jimma keessatti aanaalee adda addaa keessatti dararamaa jiran dhugaa isaanii dhoksuun hin barbaachisu. Maaliif? Mootummaan ni jijjiirama. Uummanni immoo hin jijjiiramu. Ana arra faayidaa mataa kiyyaaf jecha yookaan ammoo Dr.Abiyyi ilma biyya kiyyaa ta'eef jecha dhugaa uummata Oromoo yoon dabsee jedhe bor gaafa Dr.Abiyyi gadaa isaa xumuratee aangoorraa ka'e uummanni gadaansaa hin xumuratu waan ta'eef uummata kiyyatti qaanfachuun kiyya waan hin oolleef uummata kiyya dabarsee nama biyyummaadhaaf naannummaadhaaf agartanii isee kanaaf dabarsee yoo kenne bor uummata kiyya qaana'uu waan hin oolleef namoonni ilaalcha akkasii of keessaa qabdan dhugaadhaaf dhaabbadhaa dhugaa irra dhaabbadhaa malee osoo dhugaa agartanuu jibba nama tokkorraa qabdaniif jecha xiiqii keessa galamee naannummaadhaan wal duchiifamee qabsoo Oromoo sakaaluu irratti walirratti duuluu waan akkasii irratti wanni deemaa jirtan osoo irraa qusattanii hin jedha. Kan biraa immoo gabaabsee ani amma miseensa bilisummaa Oromooti. Miseensa waraana bilisummaa Oromoon ture. Amma qabsoo karaa nagaarran jira. Abdiin amma deeggara paartii badhaadhinaati. Miseensa ta'e illee beeku. Aniif inni ilaalchi nuti qabnu ilaalcha adda addaati. Garuu nu lamaan Oromoodha. Yeroo ammaa kanatti sababa deeggarsa ilaalcha yaadaatiin wal dhabbiirra waan jiruuf namni anamma abdiin badhaadhina deeggare jedhee wannan isa jibbuun jiru akka dhuunfaa isaattis wannan isarratti hamaa yaadus hin jiru. Kana keessatti osoo hooggantoonni mootummaa gubbaa waliin dhufanii mari'achuu yeroo adda addaatti walitti yeroo dhufan ni argina. Garuu deeggartoonni lafarra jiran sooshaal miidiyaa irrattis lafarrattis akka diinaatti wal balaaleffachuu walirratti duuluu walirratti ololuu waan akkasiitu deemaa jira. Inni kun immoo nun baasu Oromoo diigee Oromoo facaasa. Dhugumaan bilisummaa Oromoo barbaanna yoo ta'e kaayyoon gootota qabsoo bilisummaa Oromoof kaleessa wareegaman sana galmaan ga'uuf deemna yoo ta'e ilaalcha siyaasaatiin wal jibbuun dhaabbachuu qaba. Maaliif namni faayidaa mataa isaatiif deemu gonkuma yoomillee taanaan ilaalcha siyaasaa qabu da'oo godhatee walirratti duuluu walirratti hololuu ammeenya walitti yaaduu hin dhiisu. Garuu namoonni dhugumatti sabboonummaan Oromummaa dhugaa keessa jiru
Oromummaan itti dhaga'amu, bilisummaa Oromoo hawwu, bilisummaa Oromoo barbaadu, dararama ilmaan Oromoo arguu hin barbaadu jedhee yaadu paartii badhaadhinaa keessa isaa jiraatu, KFO keessa isaa jiraatu, ABO keessa isaa jiraatu, amma namni tokko dabarsee ilmaan Oromoo hin kenninitti, hanga namni tokko dabarsee Oromoo waan hamaa fi yaadinitti walirratti duuluun kun osoo dhaabbate gara barbaadeen haa deeggaru namni waan barbaade haa ta'u. Garuu dabarsitanii Oromoon kenninaa bor walitti qaanofna akkuma kaleessa wayyaanee barri isaa darbee guyyaa muraasaan mirqaanamee sirbamee ammas deebifamee Oromoon gadda keessa galee liqinfamee jiru kana ammas bor guyyaan biraa waan dhufuuf ishee kanarraa ilaalcha siyaasaatiin wal dhiibuu dhiisaa. Nama immoo Oromoo dabarsee kennu biran darbinaan isiniin jedha, nama ilma Oromoo dabarsee kennu, nama ilma Oromoo sabboonummaa isaatiif qofa ilaalcha hamaa qabaatee fi dhiibbaa irraan ga'u miidhuu barbaadu irratti duulu maali dhiisaa wanni jedhu hin jiru. Sirreeffadhu gorsuu yaaluu dide taanaan Oromoon nama isa didee jedhe sirna gadaa qabaama. Kanaaf Oromoon sirna qaba, sirna Oromummaatiin osoo deemnee gaariidhaan jedhaa. Kanuma hin dhumu wanni keessa jiru haasa'ame jechuudha iticha. Tole guddaa galatoon jaalataa meegaa qabxiilee hedduudha kan nuni kaasuuf turre, haa ta'u garuu rakkooma teeknikaa nu mudateeni akka qabiyyee kootti kanuma yeroo darbellee dubbachaa turre namoota ilaalcha garaagaraa qaban walitti fiduudhaan akka isin mari'attanii keessumaa qabatamatti isin Jimma jirtu. Nuyi garuu biyya bakkeerra teenyee Jimmaaf kanatu ta'e, Jimmi immoo kana miidhame jennee dubbanna. Haa ta'u garuu wantoota tokko lama marsaalee hawaasummaa irratti hin agarra. Miidhaas ta'e rakkoof gidiraa gara Jimmaan ta'e kutaalee Oromiyaa bal'oo keessa jirtu. Kanaaf keessumaa isin godhadhe tarii qabiyyee keenyarraa adda kan ta'ee fi sillee akkasuma immoo abdiillee kan addatti hirmaachisu. Yeroo ammaa kana jiruuf jireenyi keessan maal fakkaata? Warreen miseensa waraana bilisummaa Oromoo turtanii waadaa baay'eedhaan imaanaa baay'eedhaan gara biyyaatti galtanii har'a weellisaa jaalataa lammiis ta'e waayillan kee yookiis jaallan qabsoo waliin turtanii haala maalii keessa jiru? Mee isa kana xiqqoo laata? Sagaleen kee ciccitaa ture. Haala jiruuf jireenya keenyarraa waan nu gaafatte natti fakkaata. Eeyyeen keessumaa warreen miseensa waraana bilisummaa Oromoo turtanii yeroo akka jedhametti waadaa waan eegame hin fakkaatu hin taanes haalli jiruuf jireenya keessanii maal fakkaata yeroo ammaa kana? Akaayini utuma gubannu ofitti kolfina jette waan kana yeroo ka'e maaliif waan kana irraallee baay'ee dubbachuun barbaadu maaliif waa'ee kanaa yeroon kaasee jedhu namuma faayidaadhaaf qabsaa ture nama fakkeessa waan ta'eedhaaf waadaan kaleessa jedhame guutuun hin jiru faffacaaneetuma jirra. Namni tokko miseensonni waraana bilisummaa Oromoo kaleessa waliin galle hundinuu bakka qubatu namni qabu hin jiru. Kan maatii bira jiru doorsifamee wanna godhamee ati shaneedha warra Wallaggaa jiru wal qunnamta kan jedhuun ariyamaa akka argetti jiraataa jira. Isa kanaaf jechuudha bakkuma nutti deebulaa jirra. Namootuma sabboonummaan itti dhaga'amu ofitti nu qabee jaruma biraan jiraataa jirra. Waan keessa jirru gaafuma waan uummanni Oromoo hundi keessa jirra waan ta'eef haalli keessa jirru maaliif baay'ee illee ibsuun barbaadu maaliif ni jirra lubbuudhaan jirra waan ta'eedhaaf baay'ee haalli isaa kana jedhee yeroon ibsu jechuudha. Qabsaa'ota Oromoo warra jiruu isaanii dhiisanii umrii isaanii guutuu itti dulloomanii itti dadhabanii ilmoo osgatiin guyyaa tokkoof mana ofii keessa osoo hin buliin jiran warra kana yaadadha. An ammallee nama rifeensa gurraachaa ijoollee kaleessaati waan ta'eef haala jiruuf jireenya kiyyaa himachuun na qaanessa. Maaliif jarriyyuu ni manni an akkamittiin haala jiruuf jireenya kootii himadha kan jedhu natti dhaga'ama. Maaliif jireenyuma jarri keessa jiranuun wal bira qabee yeroo ilaalu itti dhaga'amu mala jaallawwan umrii isaanii guutuu qabsootti fixan yeroo yaadadhu jireenyi an keessa jiru jireenya gaarii miti jedhee jireenya keessa jiru kana ka'ee yoon ibsee gaariin hin ta'u anayyuu nan gammachiisu. Maaliif yoo Oromoonni bilisummaa sagatiitu Oromoonni nagaa ta'e jennaan humna hin qabaa dargaggeessaa hojjedheen of jiraachisaa abdiin qaba fuulduratti abdii hin dulloomne waan hin qabuufi haala keessa jiru ibsuun barbaadu. Keessumattuu jaallawwan wajjin jirru gariin karaa Jibuutii wajjin gallee jechuudha. Gariin gara Jibuutii bahee
karaatti jechuudha kan Sumaaleen faajjeestee ija keessaa baasetti ture jaala keenya tokko kan waliin gallee miidiyaa irratti baay'ee naanna'aa ture argaa turtan gara baha Oromiyaa kana kan hidhaa jirantu jiru. Baay'ee haala ulfaataa haaluma qabsaa'onni galeessa keessa turantu keessa jirra jechuudhaaf yoon jedhe soban ta'u ni beekani namoonni nutti dhiyaatan jechuudha. Kanaaf immoo taanaan karaa adda addaatiin faayidaa mataa kiyyaatiifis faayidaa mataa keenyaatiif osoo deemna ta'e jiru gaarii jiraachuu dandeenya. Ammallee Oromoon waan barbaade waan kaleessa manaa baaneef sana hin arganne waan ta'eef ammallee dhuunfaa keenyaaf yaaduun hin geenye. Guyyaa dhuunfaa keenyaaf yaadnu yeroo ga'e namarraayyuu hin eeggannu mootummaarraa waa eeggachuunis hin barbaachisu. Maaliif akka uummata Oromootti gaaffiin uummata Oromoo iyyuu hin deebine gaaffii namoota muraasa qubaan lakkaa'amuutu deebi'aa jennee eeguun cicciisarraa damma eeguudha waan ta'eef waa'ee kanaa jechuudha keessa galee haasa'u baay'ee hin barbaadu. Akkatti jirru numatu beeka. Egaa gaaf tokko seenaadhaaf haa ta'u haalli keessa jirru jechuudha. Kanuma jechuun barbaada itichaa. Tole jaalataa egaa ati weellisaadhaa akkasuma immoo miseensa waraana bilisummaa Oromoo turtee har'a immoo dabballee adda bilisummaa Oromoo hojii aartiis hojjechaatti jirta. Haa ta'u garuu waggoota darban duubatti deebi'ee kan yogguu yaadadhu siinis ta'e abdiidhaan kan hin beeku magaalaa Adaamaa keessatti ture. Yaadattaaf yaadannee hin beeku osoo waraana bilisummaa Oromootti hin dabalamiin siidiin qopheessa yookiis weelluun qopheessa jettee yuunivarsiitii kolleejjii Rift Vaalii fuulduratti wal agarree turre gaazexeessaa amma maqaa isaa dha'uuf xiqqoo ishee haalli mijannee fi egaa atillee murtoodhaan itti galte sabateedhaaf. Mee waan itti dhaqxee gammoojjii sana keessatti aarsaa kaffalteef har'a Oromoon itti jiru kana yoo ilaaltu akka qabsaa'aa Oromoo tokkootti miira gammachuu moo miira gaddaatu sitti dhaga'ama? Yaadotumti immoo weellisoota biraa bilisoomne irraa hin bilisoomne kan jedhus wal falmii ture sabateef ani immoo carraan argadheen si gaafachuun barbaada. Mee waan itti gammoojjii ho'aa beelaaf irra hammina jabaa keessatti dabarsite sana hunda yaadattee har'a yogguu Oromoon galma 4 kiiloo jira jedhamu waliin yogguu ilaaltu maal sitti fakkaata waa'een Oromoof Oromiyaa har'aa kuni? Okay, bareedaadha gaa ni yaadadhalleedha waan gaafa yeroo Adaamaa sanii yeruma sanarraa kaasee jechuudha gaa ani jalqaba biyya Arabaan ture biyya Arabaa yeroon turettis jechuudha karaa danda'ameen koonyaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Riyaad keessattis akkasumas biyya Yamanitti jechuudha magaalaa sanaa keessatti jaalleewwan achi jirantu jiru jechuudha amma yoonaallee walquba qabna baay'ee jaalleewwan jajjaboodha jara biratti irbuu seenee miseensummaa adda bilisummaa Oromoo seenee achii booda gara Saawudiitti ol ba'ee achitti osoo hojjetaa jirru fincilli biyya keessaa yeroo eegalutti gara biyyaatti hin galee gaafan gara biyyaatti galus gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuuf hin ture. Achii booda weellisaa Tafarii Mokonnonii akkasuma Kadir Martuutiin wal argee sirba tokko Wobookoo yaa wabii kan jedhu Tafarii wajjin hojjedhee achii booda akka sirbuu danda'u yeroon of argu ammas nin dabalee sana booda tuma jennu akkaataan qabsoon bilisummaa Oromootti adeemaa jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoo kuni karaa nagaatiin harka duwwaa qofa hiriira baanee galma ga'uu hin dandeessu kan jedhu itti amaneetiin karaa naa danda'ameen gara waraana bilisummaa Oromootti seene. Kana keessatti amma rakkoolee keessa bahee as ga'e hunda yeroo yaadadhu itti hin gaddu itti hin gammada malee maaliifi jaalleewwan kaleessa darban jechuudha kan uffata qaamarraa dhabanii jechuudha kan akka jeneraal Useen Buneefaa jechuudha seenaa isaa yoo yaadannu baala mukaa jechuudha qaama isaaniirra buufatanii yeroo qabsaa'aa turantu ture. Jaalleewwan beelaaf dheebuun itti hammaatee jennaan fincaan waliif fincaanii dhuganii qabsoo kanaasiin ga'anii nutti dabarsantu ture. Waan kana ta'eef jechuudha haala yeroo sana keessa turreef amma keessa turre wal bira qabee yeroo ilaalu wal adda jedhee illee yaadu maaliifi kaleessas ilmaan Oromoo ajjeefamaa dararamaa hidhamaa turan kaleessa wayyaaneetu nu hidhaa ture nu dararaa ture har'a immoo maquma Oromootiin aangoorra yeroo jiramu kanatti Oromoodhumatu deebisee Oromoo hidhaa jira jedhamaa jira. Oromoo osoo hin taane kan Oromoo hidhaa jiru sirna naftanyaatiitu sirna Oromoo hidhaa jira. Sirna naftanyummaatu Oromummaa hidhaa jira waan ta'eef kanaaf
an akka mataa kiyyaatti namoonni baay'een bilisoomneerraa jedhaniiti waggaa darbe jechuudha feesbuukii irratti akkam bahee waa barreessuun qabu yeroo akkanaa yoona jechuudha. Yeroo sanatti shanee jedhameetiin arrabsama ture. Ana qofaa miti gaa Oromoo dhumtii ilaalcha sabboonummaa qabu hunduu akkasitti arrabsamaa ture. Bilisoomuu miti ammallee foolii bilisummaa iyyuu hin argine waan baay'eetu fuuldura keenyas jira ammallee haala ulfaataa keessa jira waan ta'eef uummanni Oromoo kun immoo qabsoodha. Qabsoo jechuun mataan isaayyuu dararaadha waan ta'eef ittis hin gaabbu. Kanaaf qabsoon bilisummaa Oromoo haala amma deemaa jiru kanaan inuma galii isaa ga'a. Kana keessatti namoota ilaalcha siyaasaatiin wal dhadha'an osoo miseensa paartii tokkoo fa'aa osoo hin ta'in deeggarsa irratti wal dhabaam. Oromoo miidhamaa jiru ilaalaatu jechuudha. Baga hidhamte baga wanna taateetu jira. Nama siif jecha du'e tokko baga duutee yeroo jedhurra jira. Namoonni tokko jechuudha sammuu akkasiitiin nama yaadu faatu jira. Kanaaf bilisoomuu miti foolii bilisummaa iyyuu hin argine warri kaleessa bilisoomne jedhan waa lamaaf egaa. Tokko hanqina hubannooti tokko immoo faayidaa mataa isaatii fi ofii mana isaa keessatti bilisoomni yoo jiraate bilisoomni jechuu danda'a. Kanaaf Oromoon bilisoome jechuun ammallee waan hin yaadamne. Oromootu aangoo qabate yoo jedhame Oromoo akeekumteetti bilisummaa Oromoo iyyuu Oromoo aangeessuudha. Oromoon aangoo qabachuu jechuun namni afaan Oromoo dubbatu Oromoo beeku aangoo qabatu miti. Namni nama gaaffii uummata Oromoo deebisu. Oromoon abbaan barbaade yoo dhufee aangootti ol ba'e gaaffiin isaa deebi'ee jennaan waan gaafatee qaba Oromoon. Gaaffiin Oromoo sun mee maaltu deebi'e? Namni gaaffii Oromoo sana gaafate amma deebifameeti akka nama yakka hojjeteetti salphifamee hidhamee mana hidhaa keessatti dararamu xiqqeeffamu waan akkasiitu deemaa jira waan ta'eef ani akka mataa kootiitti bilisoomne irra namni jedhu yoo jira kan jedhu jechuudha ana biratti akka inni itti yaade iyyuu na dhiba. Kanaaf ana akka mataa kootti bilisoomuu miti foolii isaa iyyuu hin argine akka bosonuu bibirrachaa jiraachuu keessa jirraan jedha. Baay'ee akka foon jabbii afaan nama qaba gaa haasaan bara kanaa waan ta'eef gaggabaabseetuma kanan jedha miticha. Haa ta'u jaalataa waan kaasuu waanan qabuufan kaasee weelluun ati Tafarii Mokonnin waliin weellitte kuni kunootii xiqqoo ishee daawwattee fakkeenya dhageessisuu Gara jireenya kee hunda obsitee jirta abbaa kun jettu biyya keetiif kuukanta kanaaf raftee hin beektu. Kanaaf raftee hin beektu leencoonni barbadaka leencoonni barbada. Bosona sinada tajira lammii kee barana dafina dekkanii dhugoon bisikina obbo bisa baasitu ifa biyya obbo koya obii qeerransa bosona sinada tajira lammii kee barana dafina dekkanii dhugoon bisikina obbo bisa baasitu ifa biyya. Jawa boko, nagana dande. Jawa boko, soda tengale. Jawa boko, dinafterengene. Jawa boko, dinafterengene. Jawa boko, nagana dande. Jawa boko, soda tengale. Jawa boko, dinafterengene. Jawa boko, dinafterengene. Wabila miga jana dugati, mabandoksa dalota senati. Wabila miga jana dugati, mabandoksa dalota senati. Wabaruman bana bilisati, nadakaba harmeni siwanti. Wabaruman bana bilisati, nadakaba harmeni siwanti.
Jajjabeko agartuu sabaate kansi baasee kuuqama lammii. 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 Qeerroo yoomuu qeerransa dhugaati. Qeerroo yoomuu qeerransa dhugaati. Qeerroo yoomuu qeerransa sabaati. Qeerroo yoomuu qeerransa biyyaati. Oromiyaa sinii wala bombi. Oromiyaa sinii wala bombi. Oromiyaa sinii wala bombi. Oromiyaa sinii wala bombi. Ayyan daawwattoota keenya egaa waan nu daawwachaa turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Mee Jaalataa asumatti xumuruudhaaf jirra. Dhaamsa keellee nuuf kenniteetta. Egaa abdiin illee yeroo garaagaraa deddeebi'ee seenuudhaaf yaale. Iskiriinii kanarratti hangalee argiteetta yaadaa hin ciccita. Kanaaf yeroo biroo wal geenyee ni mari'anna. Lamaan keessaniifuu garuu kabajaaf ulfina guddoon qaba. Keessumaa ati miseensa waraana bilisummaa Oromoo taatee sa'aatii sanatti osoo jiruu gaarii qabduudha. Kan yaadadhaa haaluma jiruuf jireenya keeyyuu warruma miindeffamtoota mootummaa rayyuu nama jiruu gaarii jiraatu turte gaafa sana. Ta'u garuu ejjennoo fudhannoon ati godhattee saba kee bilisa baasuudhaaf gara gammoojjii Eertiraatti deemte yoomiyyuu kabajaaf ulfina akkasiif qabatu na goosisa. Haaluma wal fakkaatuun egaa abdiis ta'e siitiin magaaluma Adaamaa keessatti kan beeka. Abdiin immoo egaa yeroo ammaa kana naannoo Jimmaa keessatti hojii gaarii fi humanitarian hojii tola ooltummaa danuu yogguu hojjetuun argaa. Namoota rakkatan bira ga'ee yogguu inni birmatuu fi waan tokko yogguu gargaaruun argaa. Sunis baay'ee impress na godha. Sabbaatanii garuu namoota ilaalcha adda addaa qabdani waan ta'eef keessummoota koo ta'uu keessan baay'ee hawwee baay'ee barbaadeen isin dhiyeeffadhe. Isinis tole jettaniiti kan dhiyaattan lamaan keessanuu guddaa galatoomaa. Yeroo biroo wal geenye bal'inaan dubbanna. Kaayyoon egaa Oromoo inni guddaan Oromoon akka Oromiyaatti waan Oromoof biyya isaaf yookiin saba isaaf hundumtuu dhugoomee nagaaf tasgabbiitti jiraachuudha akkuma isin kaastanii. Meega yeroo biroo walitti deebina guddaa galatoomi ulfaadhu yeroo gaarii naaf qabaadhu. Egaa simannaama magaalaa Jimmaatti isiniif taasifame keessaa yookiin adda bilisummaa Oromoof taasise keessaa immoo waltajjii sana irratti waloo kan dubbisee amma abdii madha yookiin Abbaa Waloo Abdii Geetaachooti. Mee ishee sanas xiqqoo ishee dhaggeeffanneeto achumaan nagaa walitti dhaamnaa. Atillee soomarra jirtaa halkani isin biraa. Guddaa galatoomi yeroo keenaa kennuu keedhaaf guddaa ulfaadhu. Egaa carraa kanaan immoo dhibeen koronaa vaayirasiis mataa boo'u biraa ta'ee jira waan ta'eef guddaa galatoomi. Wantoota biroo yeroo biraa lamaan keessan gidduutti dubbannaa. Garuu siif intervii addaa yoo barbaade qofaa mataa har'a lamaan keessa waan an karoorseef asumatti xumuruufan dirqama. Hayyee atis baay'ee galatoomi yeroo kee yeroo dheeraa fudhattee jechuudha. Waan kana irratti nu affeeruu keetii fi baay'ee galata guddaan sii qaba. Maaliif yoo jette yeroo ammaa kanatti ijji miidiyaa gara Jimmaatti gadi garagalee hin jiru waan ta'eef akka dhuunfaa keenyaa yoo osoo hin taane gara Jimmaatti miidiyaaleen Oromoon qaba jedhamu hundumtuu gara Jimmaa kanatti kaameraan isaas garagalee hin jiru. Yeroo baay'ee karaa adda addaatiin akka miidiyaan gara kanatti garagalee rakkoolee as keessa jiru kana ija uummataatiin nuuf ga'u. Inuma hawwina ture ati immoo jechuudha yeroo kee gubdee wantoota garaa keenya keessa jiru nuuf fuudhu keetiif maqaa uummata Oromoo kabajamaadhaan galata guddaan siif qaba. Miidiyaan keetis ana miidiyaa haqa Oromoo barbaadee jechuudha namoota ilaalcha siyaasaa qabanus walitti fidee Oromoo tokkoomsuuf hojjetaa jiru akka ta'e nan hubadhaa. Jabaadhuun siin jedhaa. Galatoomii nagaattiin siin jedhaanillee. Tole tarii Jaalataa yaaddoon qabdaa laata intervii kana booda qaamni mootummaa waan rakkoo gama Jimmaa jirtu saaxileef na hidhu yookiis immoo miidhaa addaan irratti geessisu jettee tarii yaaddoo addaa qabdaa si gaafachuun barbaade. Intervii keenya lammaffaatti tarii aniifati yoo wal arguu dhabne isa jedhu faan yaaddaa tokko yeroo adda addaa namoonni as ba'anii mootummaan akkas godhe jedhanii yaadaan falmuun rakkootu jira yeroo adda addaa waan ta'eedhaaf tarii gama sanatti yaaddoo yookiin sodaa addaa kan saba keetti har'eemmattu qabdaa laata yoo fedha waaqaa ta'e garuu guyyaa lammaffaa walitti deebinee dubbanne baay'ee nawwaa tarii immoo haalli biyya sanaa yeroo baay'ee gaaffii namatti kaasa waan ta'eef
yoo rakkoo ta'e jechuu barbaadeen abdii naa barreessaa jirtaa konneekshinii keetu dide waan ta'eef malee jalqabas anumatu si afeere namatus na eere miti kanaaf na of kolchii seentee yeroo adda addaa viidiyoo keetu addaan cita waan ta'eef akkasitti na of kolchii kanaaf lammii waliin amiin jaalataa lammii waliin taasisaatti jira akkasitti na hubadhu yeroo biroo qophii biroodhaan wal geenya gaa jaalataa gaaffiin si gaafadhu irratti sodaa addaa yookiis yaaddoo addaa qabdaa? Okay, gaaffii ati na gaafatte irratti sodaa fi yaaddoo sababa si wajjin haasayeef osoo hin taane kanuma durayyuu jechuudha. Ilaalcha keessa wanna jiruuf sababuma rakkoo uummata Oromoo dubbadhuu fi har'amoo boriin hidhama kan jedhu yaadaatuman ta'aa jira waan ta'eef hidhaan anarraan isin baane sababan yaada kana qofa sitti kenneef osoo hin taane kana duras yeroo adda addaatti jechuudha keessattuu bakka dhaloota kiyyaa sigimoorraa kaa'ame jechuudha yeroo baay'ee hordoffii addaa keessa waa akkan jiru sirriitti nin dhagaa odeeffannoo kana nin argaa nin dhagaa hanga yoonaas dhokadhees iddoon itti wanna ta'an hin jiru dhokadhee osoo hin taane akkasumatti hin jira har'amoo borna qabu har'amoo borna galchu kan jedhu inuman eega yoon hidhames yakka tokko kan hin qabu hin jiru yakka heera mootummaatiin taa'ee nama murtii namatti kennisiisu waan hin qabneef sodaa tokko wannan ofirraa qabu hin jiru haqa uummata Oromoo dubbadhee yookaan hidhamaa immoo laphee baachuu miti haqa uummata Oromoo dubbadhee adda kiyyatti yoo marasaasne nammeyyuu anaaf gammachuudha seenaadha waan ta'eef yoomillee taanaan kara fedheen jechuudha miidiyaa fedhe irratti rakkoo uummata Oromoo wannan ija kiyyaan arge wannan dhaga'e waan ragaa qabatamaa qabu hunda waan hawaasni beeku hunda inuman dubbadhaa wanni dubbachuu na dhorku hin jiru kanaaf sodaa hin qabu naqaw akka qabamu numan shakkaa sodaan keessa kootti wanni uumamu hin jiru maaliif gaafuman jalqaba miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uuf irbuu seenuu hidhaan dararaa wanna adda addaa akka narras ga'u jaalleewwan duraan darban irras akka ga'aa turan hunda waan kana amalee waan inni itti seeneef wanni fedhe yoo dhufee jedhee homaa waan itti yaaddoo hin qabuun siin jedha. Garuu akka wanni dhufu malee jechuudha waan. Tole guddaa galatoomi ayyee daawwattoota keenya daawwachaatti kan turtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaadha. Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa guyyaa har'aa sagalee baay'ee bareedu weelluu baay'ee miidhagaa ta'e kan jaalataa lammii waan Jimmaa nama yaadachiistu yooyyaa akkam jirtu jennee nagaa isin gaafannee eegallee haa ta'u garuu rakkoo teeknikaa nu mudataa yeroodhaan gidduutti rakkooleen tokko turanii kan keessummoota keenya turan immoo poolisii Oromiyaa duraanii akkasuma immoo kan ta'e Abdii Geetaachoo hojii taarikhii ministeera ooltummaa irratti bobba'ee aanaalee Godina keessatti hojiiwwan fakkeenyummaa qaban hojjechaa kan jiru haaluma wal fakkaatuun miseensa waraana bilisummaa Oromoo yookiis waboo kan ture jaalataa lammii akkasumas weellisaadha innis egaa qabsoo Oromoo keessatti waan abaa'oon itti jiru immoo barsiisuuf uummata hubachiisuurra yeroo ammaa waan guddaa hojjechaatti jira. Kaayyoon maree keenyaa inni guddaan immoo marsaalee hawaasummaa irrattis ta'e wantoota garaagaraa taajjabnaa inni kunis Jimmi sababa Prime Minister yookiis muummichi ministeeraa iddoo sana ta'e fayyadamaniiru miidhamaniiru yaadonni jedhan marsaalee hawaasummaa irratti argaatti jirra. Suuraalee garagaraallee nan qaba Jimma keessatti wantoota garagaraa egaa sababa keessummoonni koo lamaan isaanii hin jirreef har'a fayyadamuu hin danda'u na of kolchuu hin jedha. Mee egaa sirba waboo irratti fuulleffatte keessumaa kan jaalataa lammii dura sin dhageessiseera amma immoo simannaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Jimmaatti gaggeeffame irratti waloo kan dubbise immoo Abdii Geetaachooti sana xiqqoo isin dhageessiseen yeroo biroo qophii biroodhaan walitti deebinaa guddaa galatoomi ulfaadhu jaalataa yoo yeroo qabaatte daqiiqaa yartuu waloo sana yaadannoof nu waliin daawwadhu yoo hin taane garuu soomana irrallee jirta waan ta'eef soomana gaarii siifawwaa lamaan keessanuu soomatti jirtu sabateedhaa fi yeroo gaarii qabaadhu ulfaadhu yoo waloo kana nu faana dhaggeeffattes gaariima. Egaan warreen qophii sana hojjetan keessaa gaazexeessitoonni kanneen akka Gaaddisa Dhugaas yeroo ammaa kana mana hidhaa keessummeessaatti jiru. Hooggana kee kan ture waraana bilisummaa Oromootti immoo obbo Abdii Raggaasaa dabalatee kanneen akka Dassuu Duudhaafaas ta'e namoonni hedduun baay'ee kubaa namoonni danuun mana hidhaa keessatti rakkoolee jidduu keessummeessaatti jiru. Kanas ta'e sana kabajaaf ulfina guddoon siif qabaa yeroo kee aarsaa gootee nuuf dhiyaachuuf guddaa galatoomi. Mee Qeerroo Jimmaa kan jettu kan adda bilisummaa Oromoof qophoote sis dabalatee ishee sana xiqqoo ishee waliin dhaggeeffanneetoo daawwattoota keenyatti nagaan dhaama. Baay'ee.
dhiyeessu Abiyyi Geetaachooti. Abiyyi gara waltajjii tokkotti. Ayyan. Ulfaadhaa jettu. Inagama. Gaani sun inagama. Jaari sun inagama. Warri gamanaa inagama. Jettu. Jajjabeen jettu. Uboboon jettu. Qeerransoon jettu. Abbaan biyyaa jettu. Ijoolleen jiffaa jettu. Inagama. Abbaan biyyaa eenyu? Abbaan biyyaa eenyu? Warri maddan ta'ee shaa isinii godhu. Shabbira godha. Nooruu yaa jajjabe galata rabbii guddaa uumaa samii fi lafaa waboo ijaan argine qabsaa'ota hangafaa anaa dhufu nooruu yaa jajjabe kiyyaa qabsoo finiinsitee bilisoomsuuf biyya dachii Oromiyaaf sabaaf kan lole dura abbaan qabsoo Oromoo falmataan keenya jira osoo hin dadhabin oliif gadi kaatee sababa qabsoo kanaa baala mukaas nyaatte falmataan lafeen cabee kaffaleen aasaa lubbuu beelaan waxalamanii osoo dalagii cubbuu qorra keessa bulanii danda'an bishaan dheebuu beelaa fi jilbeeffannee polaa turan agabu baala mukaa nyaatanii goosuudhaa fi baddeessaa baala mukaa nyaatanii goosuudhaa fi baddeessaa qabsoo Oromoof jecha fakkaatan bineensa qorra keessa bulanii danda'an bishaan dheebuu beelaa fi jilbeeffannee polaa turan agabu baala mukaa nyaatanii goosuudhaa fi baddeessaa qabsoo Oromoof jecha fakkaatanii bineensa qorri sitti hammaatee dandeessee gubaaduu. Dhugaan sabaaf qabsoof taasisa kan sabaaf yaadu bosonatti galtee bultee boolla keessaa walabummaa sabaaf taatee tarmeessaa tuuta qabsoo Oromoo kallacha bilisummaa waanjoo kennarraa cabsee jajjabee gogootuma. Bilisummaa sabaaf lafeen kee caccabee galanni kennuuf yoomiyyuu jajjabe. Bilisummaa sabaaf lafeen kee caccabee galanni kennuuf yoomiyyuu jajjabe. Dhufuu kee dhageenyee burraaqnee jechuun wamataa fudhannee machoofnee gammachuun dur maqaa kee waamuun kaachallee nama kuusa waraabessi guyyaa nu nyaachuudhaaf yuusa. Amma galata Rabbii dhufnaan Dr.Abiyyi gammachuudhaan guutamtee isinsimatii. Amma galata Rabbii dhufnaan Dr.Abiyyi gammachuudhaan guutamtee isinsimatti biyyi osoo akka duriitti hin dubbadhu haafu asham jajjabee koo nooruu anaa dhufu. Diddaa roorroof jedhee yaangi du'es du'eera. Diddaa gabrummaaf jecha baay'eetti dhaabu'eera. Jarri shira xaxxee biyyaa isaan baastee miseensa kaanidhaa isaan kaan ajjeeste. Shiraan nu xaxanii nu oofanus qofaa nuti bittinnoofnus akka ilmaan bofaa nu xaxama marree wanneerraa dhugaa kottaa tokko kaanaa fooniif biyyaa. Dhaabbanni Oromoo kudha afur ga'eera. Jirmi isaa tokkichaa itti faffaca'eera. Dhaabbanni qoqqoodamee yoo guutellee kuma akka hin daganne Oromoon tokkuma. Amma tokko taatii diinatti waliin ka'a. Ciisicha dhorkaatii madaa qubaatti ta'a. Kaayyoon keessan tokkicha maaliif kichuutti jirtu? Saba tokkoof qabsaa adda maaliif waliirtu? Sababa adda addaatiin turre wal qoqqoodaa. Kun diigama fidee alagaa fayyada. Firfirsee nu facaasee nu qubee nu dhukkuba. Dhiqqifatee nu jeeqa akka madaa guba. Ciisicha nu dhorkee akka madaamu golee tokkummaa dhabuun keenya diina keenyatti ture. Gandaa fi amantaan diina akka wal qooda. Afaan tokko dubbataa fi uumaa waliin ooda. Ishoo baga dhuftanii dharraamee baasu marrimaan kumate bilisummaa jisu.
Nus ijoolleen Jimmaa jirtu. Nus ijoolleen Jimmaa fe'anii irraa fardaa marga jiidhaa baannee akka sirna gadaa. Abbaan Jifaar keenya mootiin beekamaa mooticha abshaalee fakkii namaa. Nus ijoolleen Jimmaa. Nus ijoolleen Jimmaa fe'anii irraa fardaa marga jiidhaa baannee akka sirna gadaa. Abbaan Jifaar keenya mootiin beekamaa mooticha abshaalee fakkii namaa. Dachii bunaaf dammaan biyya magariitu kan abbaa Jifaar ni beekamtu. Ilmaan baay'ee qabu mootiin beekamaa abbaan biyyaa sultaan tokkicha qabuma. Akaakayyuu mootii kan abbaa Jifaari abbaan biyyaas leencaa kanaaf naatti jirri. Waraqee abbaa Jifaar abbaa biyyaa keenya dura bu'ee lolee nuuf ta'e fakkeenya. Faatuma abbaa raagoo akaakayyuu abbaa booqaa diinni ni narratti yoo dhageessu maqaa. Faatuma abbaa raagoo akaakayyuu abbaa booqaa yaa Faatuma keenya akaakayyuu abbaa booqaa diinni ni rifatti yoo dhageessu maqaa. Faatee Ejen Faatuma Isaa abbaafki akaakayyuu abbaa booqaa diinni ni rifatti yoo dhageesse maqaa. Dhalootaan beekamaa yaa biqiltuu aggaaroo nuuf gaachana taatee ni fachisrooroo. Ejen warraqee abbaa booqaa Faatuma koo jabaadhu umurii irraa keessa bara dheeraa jiraadhu.